nagaan jiraattan isinin jechaadha qophii dooyaa marii tanarraaf qabnu jalatti dhimmoota adda addaa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Kanarraan tana isin tajaajiluudhaaf istuudiyootti argame ana Ahmad Sayyootii fi akkasumatti obbo Badrii Abdooti. Haala paarlaamaa biyyattii keessatti uumame labsa muummichi ministeera mootummaa wayyaaneedha Hayilamaariyaam Dassaalany kan ilaalchise. Maayii irratti akkuma torbaan dabartu innitti OPDO maaliif diigamuu qabdi waan jedhu irratti. Arraan tana oduu bituu kan ta'e paarlaamaan biyyattiidha. Akka dhageenyetti miseensonni paarlaamaa kan Oromoo ta'an osoonii fi uummanni Oromoodha. Gaagama hangana hin jenne keessa jiru. Odoonii fi lammiin teenya kan kumaatamaan lakkaawwamtu buqqaatee waan nyaakkisuu dhabaa jirru keessatti. Dhimma Oromiyaan Finfinneerraa argachuu qabu. Haga arraa tursiiftanii arraan tana akka waan barbaachisaa ta'etti kan irra mari'annu maaliif kanaa barbaachisaadhaan jechuudhaan didanii walgahiinsan takkaafuu mariinsan akka ittiin fufne godhanii turan. Kana irratti abbaa duulaa gammadaadha. Mariinsan akka itti fuftu ijibbaata guddaa godhee ture. Kanumaa waliinis teessoo EPRDF keessas waan adda addaatiin dagamaa jira, mormiitu deemaa jira waan jiru. Paarlaamaa kana keessatti yeroo ammaan tanaa keessatti mariin tun maaliif barbaachise? Wayyaaneen nama ija qabuun arkuun qabdu ta'a ija gubbaatan odoon ta'in takeessaa hayyummaa san moohamuu wayyaaneeti garsiisu jira. Maaliif akkuma ati jette paarlaamaa kanarratti yeroo gabaabaa dura dubbannee turre mana marii federaalaa keessatti waan dantaa Oromiyaa fi Oromoon Finfinneerraa harkattuu dabarsanii jiranii wanti kuni haala amma jiran keessaa bahuudhaaf mala bahuudhaatii jennee turre. Mootummaan tuni rooraatii harkanii jiru. Sirnichi kuni duraa diigamu jira harkan. So sirni kun dhugaa diigame namni hundinuu si gala. Wanni nuti jechaa turre sirni haa diigamuudha. Sirni wayyaanee haa diigamuudha. Inni diigamuuf ammoo boodatti dhufna wayyaanee fi Bi'aadeenfaan jalaa diigamuudha. Isaan kun ijaa fi gurra waan ta'aniif. So har'aan tana wanni isaan achitti mul'isan sirni kun biyya tana bulchuu kan hin dandeenye. Akka moohamaa jiru. Qeeroon akka moohaa jirtu. Sossoo'insi qeeroo kun haa dhaabbatu haa tasgabbaa'u ja'amaa ture sani itti fufuunsaa deebi'ee jalqabuunsaa itti fufuunsaa mootummaa wayyaaneedhaa shororkeessee manichi diigamu jira. Mana tokko ha diigamu jiru keessa fitin teessu beektaa keessaa fiida. Jarrimma mana keessaa fiigu jiru. Garuu akkasumatti hin fakkaatu. Namni shororkaa'e karaa itti nagaya buusu barbaada. Karaa umrii isaa itti dheeressu barbaada. Karaa itti nama sossobuu barbaada. Arra wayyaanee irraa wanni arkaa jiru wanni dhageenyu sanii miti. Wayyaaneen hin gartuun siin jee jalqaba irraa abbaa Tsaayyeen faan harkaan jiran. Maaliif isaan mana diigamu harkaan jiran ogguunda beek ilaal wanni isaan mataa isaanii keessaa qaban micciirree dhufnee fuunee qeeroon maan tana dhuftee tapha isaanii taphachuu jirtu kana tapha isaan dur taphachaa turan. Hashawaa jooniyya guulanii qabadi jedhanii faranjii gurguraa turan. Faranjiin odoo beektuutu irraa bitti. Cirracha akka isaan ichi naqanni beekan. Ammoo isaan namoonni dara shaaxiraaf siyaa turan. Amma qeeroo isaan gurgurtuutti dhufe jechuudha. Afaan wallaalanii ammoo isaan wanni itti deebi'an ugguunda uggaa shaaxirummaan dadhaban eessa deebi'an qawwee deebi'an. Yeroonii fi bakka bu'oonni Oromiyaadha. Osoonii fi uummanni keenya rakkina keessa jiru nuti mari'achuun kana maaliif barbaachisa jedhu. Asmallaash Wallasillaaseedha bakka bu'aan Tigraay. Guruppii Amaaraa hamma tokko sossobate achi keessatti waa ofaa ture jedha. Oromiyaan dhimmi Finfinneerraa maaliif isaan barbaachise? Finfinneen magaalaa saba hundaati. Magaalaa uummanni hundi dhimma irraa qabu malee ta Oromoo qofti dhimmi Oromoo qofti ija addaatti maal alamaa waan jedhu jara baadeen hamma tokko amansiifatee oofaa ture itti keessatti. Sartanni ijoolleen OPDOdha tana agartee jirti. Dirree bahanii harkaa jiran oggaa inni tana oofu. Dura dhaabbannaan tokko tanaahu akka jedhanitti. Garuu kan kana harka warra akka abbaa duulaafaan dhimmi oowwaan kan uummata Oromoo harkaa qabu ilmaan Oromoo arraan tana guyyatti dhumaa osoo jiranii
ilmaan oromoo dhumaatii fi buqqaatii kana maaltu gahe dhengadduma saba kiyyaatu qaanawee tan aangoon gallakkisa jee dubbate arra hoggaanee fi paarlaamaan banamee carraan san arkate maaliif maaltu kanaan nu mude humniti liyyu poolis jan xiqqoon takka hidhattee akkamitti nama dila kana buqqisuu dandeesse paarlaamaan silaasan mari'achuu irra tureemi maaliif dhimma finfinnee tana maaliif dursanii yeroonii fi warri isaa gadi hundi dura dhaabbatan abbaa duulaan akka lolu ta'e itti fufuu qabdan jedheen didanii bireeka irratti gabbahee sossobuu jibbaata godhe jalaa didanii faca'e jecha irraan ta'a maaltu deemaa jira opidiyoo keessatti waliigaltiin qaban jechaadha. Laal opidiyoon ati nuti paarlaamatti arkaa turre warruma ichi keessaa mugee mindaa isaanii arkachaa turani. Abbaan duulaa faane warra gaaraa jarri tolchee fide. Amma sabboonummaas haa itti uumamtu oro akka namootiin ja'an sanitti ittis haa dhagayamtu ammoo sirni kun uggaa kufe akka waliin kufanni beekan abbaan duulaa faane. Ijoollee xixiqqoommaan tana dhufte tana agartee taa quban qabne taa inni itti himuudhaaf ichi yaamamee bira taa'us. Manni kuyyoo diigamee waliin dalagaa dhabnaa waliin dhabamnaa jechuu san jarri bira kaayyatee jira. Warri paarlaamaa keessa jiru immoo gandarraa dhufanii isin tatteessaniituma lulluuqqattanii dhugaa harka baasaa jenne harka baaftanii duraan ichi taa'aa turan. Namootiin kun namoota baratee namoota waa dubbisuu danda'u ammoo haalli godhee mudee isaan fide waan sirni jara harka jiruuf. Amma dhugaa ganda keessichi deebi'anii biyya deebi'anii hawaasni bakka irra jiruuf uummanni waan itti jiru laalane bakka baay'een faan jiranii fi bakki biitii jirtu adda addaati. Isiin ammallee qawwee irratti abdii qabdi. Jarri kun yoonii fi dubbiin tun kaate mana san keessatti bakka lama cabuutu dhufuuf deema. Miidiyaalee habashaa hedduu tan yoo laalte isaatu doomineet godha. Guddaan isaa wanni sanirra kaapitaalaayiz godhaniif maali lammaan teesta ta'uudhaaf deemaadha. Yoo wanti kun paarlaamaarra dhufee dibeet firtee lammaan maal jaa lammaan yoo dhuguma Itoophiyummaa haasawusan qabaate waan kana dura dhaabbachuu qabaa waan juurraa haasawaa turanii lambaan waan fadheessi yoo ta'e Oromoo. Akkaataa laalluu irratti wal haa dhabnu malee Finfinneen biyya isaa akka taate ni beeka. Sanirra shakkita kan qabu. Jarri isarra kaapitaalaayiz godhuu saniitiitu amantummaan isaan hogguun Oromoo irraa qaban waan xiqqoo takarrarraati. Haanni isaa qal'aa saniif hin jaagatee takka jeta. Amma lammaanii yooni wanni dantaan Oromiyaan harkachuu qabdu Finfinnee irraa beekamuu qabaa waan kanatti dhiibna jee akka waan jabduu fudhatan. Nuti immoo wanti san nuun geessuu hin barbaannu jechaa jirra bar guutuu feenaadha. Finfinneen teenya jenne malee Finfinnee irraa danta barbaanna takkaan jenne nuti. Sani Mallas Zeenaawi faatu amata 20 meeqa dura akkas godhee nagaa soofaa wajjin kaa'e. Oromoon irraa Oromiyaa guutuu feeti. Abbaa biyyummaa feeti. Qabeenya siifiif taliguu feeti. Kanaaf abbaan duulaa afaan hanqafa dhayyoo kadhataniis orma sanillee amansiisanii silaa deebisanii wanni san booda dhufu OPDOfis Wayyaaneefis Baadaniifis khasaaraa. Exactly. Jarri kun kan fuudhee dharraan tana marii tana paarlaamaa keessa fide waliigaltee Baadeen Amaaraatii fi OPDO Oromoo gidduutti uumamte tana cabsuudhaaf definitely boombii lafa kaayuudhaaf maaliif yoo jette Amaarri jee jira lamma Itoophiyaa ni jaalatu moo hin jaalatu tokkummaa Itoophiyaa dursa moo Oromiyaa dursa ammaan tana teestirra keenya ammaan tana herregarra keenya jedhaniitu qophaa'anii ta'aa turan. Gamoon dattu beeku wayyaanee kasaaraa. Gama lachuttu amma wayyaaneen bar dhuguma bar ballassan duraa du'e lachuttu kasaaran bar laal wanni maan tana wayyaanee xiqqoo uummata keenya irraa qabee qeeroo irraa qabee warra Amaaraa kanallee irraa xiqqoo gaqqabe warra afaan keenya dubbatu waan gaggaarii nutti as baanii dubbachuutu xiqqoo irraa qabe. Gaafa yoo lammaan bahee lakki nuti Itoophiyaadhaatii Finfinneen Itoophiyaa hundaatii nuti humaachirraa hin qabnu jee waan tana baqateesi. Gama keenyaani kasaaraan itti dhufti bar warri isa alaa deeggaru kunu warri maantan isa faarsu kuni sanillee boodatti dhufna maaliif akka isa faarsanii kasaaraa isiin qabdu faaruun sanii namni duwidatti galagala namni duwidatti galagalaan qabsoon tun hanqammaan tana isaan gad deebisan caala deemti. Arra haalli biyya keessa jiru uummanni wanni dhagahamu uummanni kan if duba deebi'u ta'u miti
dargaggeen amma lafaa kaatu afaan gaarii haasa'uu eegalte. Ammoo wanni takka taan sun nama sodaachisu. Ijoolleen tun ammallee sirna kana keessa dhufte. Sirni kun akka diigamu hin feetu. Riifoormu godhuu fedha. Subbuu jijjiiru wahiin as bu'u. Ummata kan kanaaseetu ta'uu hin taane. Haga mirga abbaa biyyummaa harkan nuti if duuban deemnu kan jedhu. Faaruun tun duba booddeensi eessatti aanu jira. Biyya alaa kanarraa wanni nuti guddaa garree aktivistoonni wayyaaniidhaa wanni isaan godhan ala ta'aniiti signaalii kannaa turan. Fakkeenyaaf Lammaa Magarsaadhaa kaasanii faarsan hizaaba ol fuudhanii akkasi faaruun isaanii san yoo gurbaan dhugumaan sabboonaa ta'e haa jennu. Lammaan sabboonaa ta'e uummata Oromootiif dhugumaan bilisummaa saniif hin dalaga jedhee waan amma ati jettu kanaa miti inumaatu faagatti hin goonu ichi bal'ifnee kannineef eega akkasi beekan nimicha lafa jala hojjechuu jira jechaa televizhiinaa fi feesbuukii irra ta'anii nama kana ni gaaga'an jettee hin yaaddu. Haasoonni isaa ifiifuu gahaadha. Expose isa godhuudhaaf. Amma durallee dubbadheen ture dubbiin isaa tun dubbii akka Yusuf Sheekh Doonii jedhee yeroo gabaabaadhaaf bilisoomnee turre bara dargiidhaa karaa dadarkanatti. Nimichi kun eega lafa jala mootummaa wayyaanee tana irra dalagaa jiraate alaa arrabsu qabna ture. Numaa wajjin arrabsu qaban turanii aktivistoonni wayyaanee teesse. Dubbiin kannuudha. Waa baay'ee jira. Miidiyaa irratti ta'ameeti Lammaan waraana kumaatamaan leenjifachaa jira. Faaruu keessa dabarsanii waraana hammana leenjifachaa jira. Jettee hoggaanii fi miidiyaa irra teessee diina keetiif hundaaf labsitu. Namni kasan maal qooddeef? Laal, dheengadda gaafa 1920 miidiyaa Oromoo beekamaa addunyaarra beekamaa irratti aktivistii tokko dhiyeessan Awuroopaarraa. Waa'ee inni feesbuukii irra babarreessa irraa gaafatan. Wanni isaan gaafatanii Lammaa fi jara gubbaarra jiru Abiyyi faadha ajjeesuudhaaf yaadamaaf jira waan juu dhagee jeeti barreessitee jennaaniin ani maqaa namaan kaafne hoogganoota OPDO keessa aangaa'ota keessa namoota ajjeefamuuf deemuutu jira jeeti jennaan iccitii kee kanaati bakka irraa harkattullee eessa jennee si gaafachuu hin dandeenyu jedhaniini haasawanii deemanii siifi abaluu yuunivarsiitii wajjin barattan turtanii jedhanii warruma jara maqaa dha'uun fadhu beektaa jira kan you are in dangering them ilmaan Oromooti. Haga fadhee yoo ta'e alarraa maaltu hojjetamu jira miidiyaan diyaaspooraadhaatii fi aktivistoonni wayyaanee kuni jara kana hannu jiranii shakkii jettuun nattuu dhufe. Maaliif namootiin kun warra siyaasaa barate warri hojii kana alarraa hojjechaa jiru diyaaspooraarraa. Ajjeesuuf deemanii hoggaa jedhanii warra ajjeesuu hojii mari'ataniiti moo? Akkamitti beekan? Akkuma dubbii ilaal gaafa gartee hiriira dhaabaa wayyaaneedhaatu hiriira yaameessani. Ajjeesuuf deeman jedhaniiti warra ajjeesiisuus qawweedhaan fuudhanii Adaamaa geessan namichi Finfinnee jira. Lamma ajjeesuu wayyaaneen gaafa feete Alabaayyoo Toomsaa maal godhan? Waan isaa hamaaru dhiifamaa godhuuf Waaqayyoon. Ammoo wanni ani dubbiin jabduun anna rakkifte diraamaa dhiyoo tana jennu san gartee Hollywood wayyaaneedha faabrikaan hanga cufamutti production company isaanii hanga cufamutti hojiirra jiran isaan amma Lammaan ni du'e ni jiraatee qabsoon tun ta gincii dura haa dhiifnu eegama ginciidha asiitu hoogganoota meeqaatu qeeroo bilisummaa Oromoo keessatti wareegame warra maqaan isaanii ammaan tan hin himamne warra nam tokko waan isaanii hin dubbanne goota meeqaatutti dhabame isaan kanaatu waan kanaas fidee Lammaafaa funyaaniin afaaniin dubbisi nama tokko dila kana worship godhuun aadaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa hin jirtu nama tokko gaa kanatti ol kaafte namni san uggaa dhawame bar beekaat ol nuu kaasuu fadhan nama tokko nu dura kaa'uu fadhan alarraayis nama tokko yookaan biyyarraayis nama tokko maaliif namni kun gaafa du'etti yookaan gaafa namni kun si ganetti ati ni facaata jechuudha. Uggaanii fi diktaatoroota uumuu feetu dura wanni isaanii biildu goota. Dhaluu kana William Dobson kitaaba bareedaa tokko barreessee jira The Dictator's Learning Curve jee. Namoonni san dubbisan akkaataa diktaatoroonni ittiin geeddaranii fi maqaa isaanii biildu godhuuf jibbaata godhan akka gaariitti harkaan. Gareen san dubbisee otuma jijjiiraa jira. Itti nu dabre. Hayyee.
ummanni ala jiru kun irra guddaadhatti akkanuma xiqqoo gartee faarsuudhaa fi dhagaa darbuu osoo hin taane ija gatiitiin waa jala muree takkaafuu waa jala harriqee ilaaluu danda'uu qaba. Wanni tokko hoggaa jedhamtu bu'aa fi bahiin isiidhaa maali? Namni tokko hoggaanii fi jechoota tokko jiru kan dura dhaabbatu san odoonii fi dhagaa haruun taane maaliif dura dhaabbata? Ilaalchi isaa maali? Yaadni isaa maali? Garagalchinee yoo ilaalle maal fakkaatti? Kan deeggaru hoo gama kaaniin deeggarsiisaatiin bu'aadhaa fi gatiin isiidhaa maali? Arraan tana ala kanaa deeggarreef gatiin bu'aan nuti finnu maali? Yoo dura dhaabbanne hoo? Opiidiyoo maaltu umurii dheereyse? Abaa'ootu ala jiraa jechuudha bar. Abaa'oon gaafa hin jirretti opiidiyoon bar out of service. Magaalaa ala jirti jechuudha. Kanaaf ala silaa namni jiru jarri kun dhugaanii hojjetan jedhanii warri amanu sani isaan kana dura dhaabbannoo afaanii tanuma afaaniillee taatu silaa godhani faaruu qofaa mi beek. Teeknikilii waan isaan godhu jiran jaaru jira. Hogganoota haaromsa gadi fageenya haaromsaa warra wanta ta'e bakka hunda ramadu jira. Warra duriyaasu jira. Warra Muktaar Kadir. Waraana leenjisu jira. Kunoo waraana jedhanii kajuu kana hoggaachirra keessu mootummaa biraa mootummaa keessa jaareenni wayyaaneen kanan gartu gaafa yaaman ammoo ni dhaqa namichi. Silaabar hulaa cufatee illee Oromiyaa cufee isinii hojii walitti hin dhufnu jeeni waggaa san gartee dubbachuu dandeessa. Ayyee gaammatti seennee of fakkaatti tani torbaan dabre kaafnee opiidiyoo maaliif diigamuu qabdu waan jenna san keessa seenaan maan tana? Opiidiyoon sababoota lama gurguddaa sababoota hedduu himuu dandeenya. Ammoo sababoota lama gurguddaadhaaf jecha opiidiyoon ammaan tana diigamuu qabdi. Ta duraa qabsaa'onni Oromoo qeeroon bilisummaa Oromoo akka gufatu hagoosise yaadaa fi jechoota haara isaan alaa fi keessaan orkestireet godhanii walitti qindeeffatanii oofaniitu hanqa tokkoof qalbii ummataa ija ummataa waan deemuuf san qabsoo bilisummaa deemaniif sanirraa ija isaanii xiqqas deebise gufuudha tokko kana. Talammeessaa jabduun ammoo opiidiyoon ijaa fi gurraa fi miila wayyaaneeti Oromiyaa keessatti. Caffee Oromiyaadhaa cufaa dura waajjiruma torbaan tokkoof wanni ilma Oromoo ta'e yoo dhaabe maaliif dhukkee irraa dhadhaawatanitti deebi'an bara bilisummaa booda isaan maddalagaa namni biraa achi dhaqu hin jiru. Ammoo wayyaaneen yoo opiidiyoo wanni jedhaniin tun guututti firiiz taate Oromiyaa keessa waa takka godhuu hin dandeessu. Waraana siitiin nama hunda fitti. Uummanni fi itti jiraa uumaa'u. Ummatitti jira firraa dhorkuu isii. Ummataas ajjeesu jirti. Opiidiyoon naguma tetteessi malee ummataaf waa godhaa hin jirtu. Maarkaan qabdu warri isaan faarsuu aktivistoonni wayyaanee barala kana opiidiyoon dadhabdu jechaaniiti lammaan ammoo ambassa jedhanii mire. So eega dadhabdu taate waajjirootuma kana cuftee itti dhiiftee yoo irraa dhaabbatte opiidiyoo kana laalamma wanni irraan tana reefuun tana haasofne paarlaamaa sana. Caffee irrattis akkasuma dhufanii aboo wanti kun gatiin qabu uummata keenya diffeendu godhuu hin dandeenye nuti. Miseensa paarlaamaati jennee as teenyee mindaan nyaannu hin feenu funyoon nu haa baatu jennee yoo deeman. Namootiin aangaa'otiin sadarkaa jidduutii fi olirra jiru kun hundinuu yoo dhiisanii deeman jaruma sadeen lammaa fi abii qofa bira dhiisanii wayyaaneen ija kamiin miila kamiin biyya teenya keessa deemti. Federaalli cabe jechuudha. Ta biraa wanni isaan godhuu danda'an caffeen Oromiyaa wal geessee tuqata kana jaalata warri diiyaasporaa kanarraa waa dubbatu 39 ka Oromoon hundi beektu rifarandamii maaliif asiin liyyuu poolisiin nu dhooytanii oliin ijoollee teenya fixaa jirtanii nuti bilisummaa feenaa rifarandamii goonaa jedhanii yookaan rifarandamii san gaafachuu caffeen Oromiyaadha yookaan ammoo caffee Oromiyaadhaa cufanii biraa deemu. Ayyee amma fitte taati gattarratti hidhaachuudhaan oppiyoon diigamuudhaaf dura caffeen Oromiyaa diigamuu qabdi. Maaliif bara 2015 yeroonii fi ilmaan Oromoo akkasii dhuman san yeroo takka as bahanii murtii takka hin dabarsine. Amma yeroo Oromiyaan belbalu jirtu kafa agaazeedhaa fi makalaakiyaa wayyaaneedhaa uummata Oromoodhaa ooluu keessatti dhiitii roobsee ajjeesaa jiru. Nam 600,000 haga miliyoonaa ka shallagamu buqqa'ee dirree keessa ciisu.
ilmaan oromoodhaa ji'a hundarra roga hundarraa bahaa fi dhihaa fi kaabaa kibbatti dirmatanii ilaalaa jiran ka waraanni wayyaanee karaa bahee tumee deemu sun otoo harkanii callisanii taa'aa jiru. Caffeen oromiyaadhaa laughing stock waan jaarsanii tana mukufate akkaataan isaan itti hojjetan kan barsiisaadhaa ni barsiisa qotee bulaanis qotee bulaadha mindaan qabanii dagatan qaban innaanii fi walgahii yaaman qofa maal janiin dirgoo janiin san kannanii fi dhufanii ajandaatti kannanii kana murteessaa jedhaniini harka baasanii galan kun paarlaamaa ummata biyya bakka bu'uuti tan sirna san deeggaruudhaaf maqaadhaaf deeggaruuf harkitaan dura isa kan deemuu qabu gaafa inni deeme opiidiyoon qullaasii hafti jecha ammaan tana opiidiyoon maaliif diigamuu qabdii waan jirurratiin as deebe yaada gama giyyaatti tokko ijaarumsa isiirraa mallas Zeenaawii maal godhaa ture opiidiyoon ilaalcha malee dhiigaa miti jeeti Tigraay TPLF akka Tigree ijaarame Andam akka Amaaraa ijaarame nuti ofii keenya ummata Oromiyaa keessa jiru akka ummata Oromiyaatti fudhachuu rakkinaa miti ammoo hoggaanii fi Tigreen fuute opiidiyoon ilaalcha malee dhiigaa miti jettee namoota si diiguu fedhu kan arraan tana si diigaa jiru kasirra duulaa jiru akka miseensaa keessa guurtee hedduu keessatti hafe tokko lammaffaa opiidiyoo tana keessa bassaasonni wayyaaneedhaa tokkoo fi lamaa miti kan arraan tana osoonii fi carraa argatte jaroloota amma dubbannu kana lammaadhaa fi Abiyyii fi Addisuu ajjeesee irra tarkaanfatee Tigree biratti kanii galata bakka fudhachuudhaaf deemu tokkoo fi lamaa miti sadaffaa old gaardii jira warra wayyaanee wajji dhufe kan jireenyi isaanii wayyaanee jireenya mootummaa wayyaanee tanaa walitti hidhatee jiru kan hiree argatetti carraa argatetti sochii dargaggoonni sila arraan tana opiidiyoo keessaa as bahan jedhaman kun miila jalaa ciruudhaaf hagana hin jenne shiraan gana hin jenne xaxaa jiranii jira hagan fedhan tarkaanfataa tahanillee humna osoo mana isaanii hin qulqulleeffatin kana keessa hulluuqanii rakkoo keessaa ifiifuu ta wal nyaachuu san osoo qabanii wayyaanee wajji mataa wal dhawaadhaatti mirga waafinnaan hedduu rakkisaadha kanneen dantaadhaaf jecha ammaas mootummaa wayyaaneetun akka aangoorra turtu kan barbaadan mana gaggaarii ijaarratanii jiranii qabeenya gaarii qabanii mana tolfatanii jiranii kun akka jalaatu qabuun fedhan baay'ee warri akkanaa warri kun hoggaanii fi the push come to shovels akka jaansanitti hoggaanii fi ta dhugaa dhufte warra wayyaanii bira dhaabbachuu jiraatu dheef ummata Oromootiif waa buusuun achi keessa hedduu rakkisa. Opiidiyoon tuni gufuu taate dhugaa takka takka keessaa ijoollootiin dargaggootiin ammatti faarsitu tuni eegaa aangoorra dhufan booda qalbii ummataa hatu fakkeessuutti kana jalqabdee so isiin tuni ta duraa gufuudhaa jennee talammeessaadhaa ijaa fi gurraa fi miila wayyaaneeti jenne basaasotaa fi warra abbaa garaa waan jettu kan hunda as keessa naquu dandeessa zambiiluma kana keessa jiran jarri kuni isaantu deemee nama Oromoo ajjeessiisa isaantu addaan nama addaan guuraa isaatu namaan gibira isaaniif guuraa jara kanaaf waan haasawamu hunda warri galchuu isaanii so jarri kuni yoo dhaawaman bal'aan irra guddaan dalagaadhaaf dalaga malee opiidiyoo miliyoona jahaatu miseensa Oromoon nama miliyoona jahaatu miseensa jedhanii ala kana warri aktivistoonni wayyaanee haasawaa turan namoota dirqamaaf keessa seenan hunda so haa ta'u miliyoona jahaas inni kun immoo irra guddaan namoota sabaaf quuqamu namoota sabboonota namoota Oromummaa isaaniitti boonani ormi kun jaroota hanqa gantuu xiqqoo qubaan lakkaawaman kana if keessa arihanii manicha hulaa hundatti dirgim godhanii yoo cufan caffee irraa jalqabee hanqa waajjirootatti jechuudha torbaanuma tokkoof guyyaan hin darsisii guurrattee baqatti jarasii yoo feete fudhattee warri si wajjin ni duuna jiru ammoo dhugaan sitti hima nam tokko guyyaan wajjin duuf hin ta'a Oromoo keessa gaafa dubbiin ichi geessetti namu biraa baqata. Mana tokko kan diidu dura utubaa qofaa miti kan jiisitu daaga jiisuu eegalta. Daa'imni wayyaaneedha opiidiyoodhaa fi andamii fi kanneen.
Immoo namni Oromoodhaa ija banatee ilaaluu qaba. Sirna tokko diiguu feena moo subbuu feena? Dhukkuba bar peenkiilaratti fudhachuun dhukkuba san sirraan fayyisu. Dhukkubuma san yeroof sirraa qaqqaba. Subbuun akkasi. Yoonii fi wayyaanee diiguu feena ka jennu taate jaalanullee feenullee keenya kan isii wajji ijaarame diigamuu qaba waliin. Akka namatti hin dhabamsiifnu jaarmee san diinee akka namaatti ilmaan Oromoodhaa rakkina tokkollee irraan qabu. Waajjira san deebi'anii baruu barka tajaajiluuf ta'an ka biyya san bulchuuf ta'an isaan kana bar. Torbaanuma tokkoof shikifii fudhatan wayyaanee irraa dhumte akkasuma. Akka san keessatti barbaachisaa taanaan abbootiin gadaadhaa torbaan tokko keessa mootummaa Oromiyaa dhaabuu dandeetti. Hin dandeessi. Qaceellotti. Kanaafuu qeeroon qaceellotti tajaajilti. Kanaafuu warri gartee akka gartee OPDO yoo duigamte Oromiyaan facaasu. Dhabamtuu tokkotti warri ilaaltan dogoggorasa. Jaarmee tokko dhabneef jecha Oromiyaan hin dhabamu. Mootummaa san diiguudhaaf ammoo keenya jalaa diiguu danda'uu qabna. Haa diigamtu malee hin xaliidhooytu. Wahin nu as baha malee wanni nurraa irra taa hin jiru. Oromoodhaaf tarkaanfuma takka akkasiidha guddina Oromootii fi Oromiyaatiif. Tadhumaa immoo taati seenaa durirraa himtisan akkasumatti akka jirtu taate gundaa'u uummanni keenya tasgabbaa'ee nagayaan bulchee irra dabruu danda'u doo jennu ta'ammaa immoo wanni kophaa godhu akka karaa wayyaaneen deemtu. Wayyaaneen tadhumaa dhabamsiifnee dhabamnatti waan murteeffatte waan fakkaattuuf uummanni keenya dagamuu qabu akkuma ammatti jirutti keessaa qeeroon dalagaa gaariitti jirti. Oomishadhaa, ulee harka qabadhaa, jabaadhaa, biyya teessan tiisaa yoo wayyaaneen diddee humnaan dhumarratti hara humnaa deemtees ittiin firraa buqqaasuu dandeenii jechuudha. Karaa biraatti torbaan kana keessa Hayilamaariyaam Dassaalany nama dila buqqaasiisa nama argee quba qabu. Ilmaan Oromoo kan dila ajjeesan san kan waggaa jijjigarraa ol fe'an guyyaa tokkotti nama 41 baasarraa buusanii qaqqalanii ajjeesan san nama quba qabu. Hawwii guddinaatti waan ta'e nama Oromoodhaa kan achitti miidhaa dhiibbaa ajjeecha darara hammana hin jedhamne san uummata Oromoo irra deemaa jirtu odoo arkuu odoo quba qabu. Waraqaalee barreessanii waggaatti kana waggaa achi bahe jenoosaayidii Somaalii irratti hejee waggaanii fi sanuu booyaadhaa dubbatu. Dhiiroo maal jettaan nama akkanaaf? Ta duraa hamilee namaati tuqaa beektaa namoonni akkanaa kun biyya bulchan keessatti nuti uummanni biyya sanii ifiin jettee if lakkaa'uun ta duraan nama Itoophiyaatti takkaatis if lakkaa'e hin beeku. Ammoo uummanni keenya biyya san keessa jira feenuu fedhu baannu bifa teenu. Uummata lama addaan baasee namni tokko duguggii sanyiiti jeenii kaan ammoo badii isaaniiti gwaajuun uummata akaafachaa guruu isaanii keessa ture gwaadhumanii. Akkana fakkaatutti waa beeki tilmaamaa waa dubbachuu illee hin jaaladhu jireenya kiyyatti. Ammoo namicha kana gwaan laalu addunyaa biraa keessa jiraata. Manni mallas jaarrate security systemiin isaa $1 miliyoona tokkotti baasee jedhanii mana guutuu. Ati tiitichi seenuu hin danda'u. Namichi manuma hidhaa jira. Waan nyaatu, waan dhuguu, waan inni fadhutti kannanii waan isaan itti himan qofa harka jechuu. Addunyaa biraa waa tokko illee quban qabu. Yoo ammoo waan isaan ja'aniin kanaa ala yaaduu jalqabde biititu ni diigamti hafannifamu footoo Gadaafii faa footoo Saadaam Hussein faa dura kaa'anii nama akkas godhan fakkaata. Maaliif akkanitti waraqaa san qabatee taa'ee qara'u wahiin sodaachisan malee ta duraa lafaa kaatee akka Prime Ministeritti genocide jettee takkumaan dhageenyanii mootummaa uummata biyya fi keessa jiru lama addaan baaftee tokkorra genocide of eeggaa jettu ati akka mootummatti wanni ati godhaa turte eessa jirti. Quba fillaachaa bara quba fillaate. Itti gaafatama. Biyya tana bulchuu jirraa jedhan. Dandeettii qabna jedhan. Eega biyya bulchuu jiraatte uggaa uummanni tokko uummata tokko irratti genocide uume jettee ati dubbattu ati biyya gavarnu godhaan jirtu jechuudha.
oduu ganda keessaa haasofte. Inni joornaalistii miti. Dagarii leencoo yoo haasoo irra wayya. Bulchaan mootummaa sanii namichi lakkoofsa tokkoffaarra jiru uummata Oromoo illee jaalateen dhiyoo tana namni maal jaa Oromoon eessaa dhuftee jajaan baay'een afaan wallaalee. Qeeroon eessaa dhuftee jajaan. So kunis akkasuma fakkaata. Riyaalitii dhugaa biyya san jirtu haala uummanni san keessa jiru haala maariyaam quban qabu. Wanni kun yeroo duraatii miti. Hojjaan akka jenoosaadiitti lakkaawwamuu danda'u hojjetamee jira. Jettee gabaaftee jirti. Kan ammaan durarra yaadatta irratti haasofneeti. Namtichi kun nama waan jenoosaayidii ta'e wallaalee miti. Poolisii biyya tanaa agartee egaa namni nama du'e homicide jechuudhaaf ulaagaalee lafa kaa'atan namaan ajjeefame abalu jechuudhaaf. Abalu du'ee shakkiin ni jirti jiru namni isa ajjeesuudhaaf. Bar namichi shugguxiin dhawamee halaala akka dhawamee sarkan homicide jedhanii. Poolisiin gabbahee ugguma san homicide dhan jiru. Maaliif jechootiin jedhaman kun terminologies. Akkanuma lafa kaa'anii namni namarratti maxxansu silaa waa hedduu namni waliin ja'a. Amma Prime Ministeriin biyya tokkoo gabbahee osoo qorannaan tokko hin godhamin osoo namni tokko isa biraa illee deemee delegeetiin Prime Ministera yookaan investigeetara dhaqee haala san hin hubatin oduma qilleensarraa dhageen kun genocide dhuggaa jiru waan ifiif dalagan beeka wayyaaneen. Wayyaaneetu genocide dalagu jira. Wayyaaneen uummata Somaaleedhaa dhuggaa ajjeeftu dhaloota biyya keenya keessa kana dhalatee guddatee ababe kana waa lama dalagatte. Takka namoota Somaaleedhaa ajjeesuudhaan isaan san nutti ol kaafte. Talammeessaadhaa maqaa uummata Oromootiin xureessan dhiiga keenya hagannaqu jiran kan calanqo dachii Oromiyaa guutuu kana keessa gannaqu jiran kanaan waan ittiin firraa cuqqaalan fadhan kabaraabbe jechuudha. Akkas yaadan isaan. Sanimo. Mee information tokkoon siitan hawwii guddina gaadullatti waan ta'e. Nama qorkee janiin jira. Dhalootaan Somaaleedha. Nama OPDO miseensa OPDO qondaala OPDO ture. Nama jijjigatti galee jireenya akkatti uwwifatee jiru. Yeroonii fi haalli kun uumamu. Jijjigarraa nama kana helikopteraan fidaniiti. Kan investigate godhu nama du'e akkuma poolisiidhaan identify ka godhu isa ta'e mata durummaadhaan lead command jedhan ta'e lakkoofsa nama Somaalee kan du'e 43 kan Oromoo dila san kan du'e immoo 13 qofa ta'e. Achirratti taa'aniiti qondaalonni OPDO fakkii taa'uu fi makalaakiyaan achi warri achi negotiation eegalan. Makalaakaa waggaa itti hoyyaane moo? Wayyaanedha. Abola kinuti nama 13 miti nama 20 meeqa awwaalanne ganda tokkottu awwaalame. 13 lubbuu namaarratti lakkooysa negotiate godhuu eegalan jecha. Saniif OPDO'n dhabamuu qabdi. Diigamuu qaba caasaan tun. Caasaan tun caasaa advanteejii nuuf hin kennine. Caasaa namootiin alagaadhaa warri diina keenya ta'e akka wayyaanee kun itti bu'aarraa arkatu malee Oromoodhaaf bu'aan kennine. Lubbuun teenya ta duutu takka takkaan isii qaalii fi kabajaa ta qabdu. Lubbuun ilma namaa hundinuu. Egaa daawwattoota keenya qophiin dooyaan marii sanarraaf qabnu tun asirratti raawwatti. Torbaan dhufu qophii tana fakkaattutti hamma ol dachaanutti nagaan jiraadhaa jechaadhaa kan isin dhaammatu Anaa Massayootii fi akkasumatti obbo Badrii Abdooti nagaatti isinin jenna. Geerar naan jettu geerar naan jettu meeka'ee taleeluure badi naan jettu meeka'ee qajeeluure ani maalan geeraraa tanoo yaada yeelalaa dhiirri geerareen quufne hidhaa qaallitti jira dhiirri geerareen quufne hidhaa qiliinxoo jira dhiirri geerareen quufne hidhaa karchallee jira karchallee amboo jira anoo maalan geeraraa tanoo yaada yeelalaa tanoo yaada yeelalaa yajoollee banneen rakaa yajoollee banneen rakaa gurra abbaa ganneer